Akkam jirtu daawwattoota OMN. Tumsi hundeeffama saarraa kaasee hanga ammaantan OMN'if gootan OMN waggoota 10 oliif osoo walirraa hin kunne sagalee uummataa akka ta'uu dandeessisee jira. Har'as yeroo kamii ol deeggarsi keessan OMN'if wabiidha. Warra sagalee hin qabneef immoo sagaleedha. YouTube OMN subscribe, share, like, comment gochuudhaan qabiyyeewwan keenya hedduu biraa akka dhaqqaban godha. Mallattoo bilbilaa cuqaasuunis qophiiwwan keenya battala tamsaanitti yaadachiisi akka isin bira ga'u tolcha. Mallattoo subscribe jettu cinaa kan jirtu join ishee jettu tana cuqaasuudhaan immoo karaa YouTube keenya OMN maallaqaan deeggara. $1.5 kaasee hanga fedhaa fi humna keessanii gumaachuudhaan super chat fi stiikeroota bitachuun tumsa godha. Yoomillee tumsi keessan hiree OMN kan murteessuu fi wabii fi hamilee uummata keessan dheebuu miidiyaa qabu akka ta'e hin dagatinaa. Galatooma OMN ijaaf gurra uummataa. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota OMN oduu ija guyyaa kanaaf qopheeffanneen isinitti himaam. Korri qorannoo aadaa fi aartii Oromoo qindoominni Inistituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo fi Yuunivarsiitii Ambootii magaalaa Ambootii geggeeffamaa jira. Hanqinoota aadaa, seenaa, afaanii fi aartii Oromoo keessatti mul'atan qorannoo fi qo'annoo saayinsawaa waan geggeessuun barreeffamoota adda addaa maxxansiisuun aadaa fi seenaa sabichaa isa sirrii ta'e dhalootaaf dabarsuu irratti xiyyeeffatee hojjetaa jira jedhame. Daayireektara olaanaa dhaabbatichaa kan ta'an Dr. Dirribii Tarragaa haasaa kora kana irratti taasisaniin aadaa, duudhaa fi seenaa uummata Oromoo irratti hojiin bal'aan hojjetamaa jira jechuun ibsan. Kitaabonni 78 ol afaanota adda addaan qophaa'uun uummata bira ga'uun ibsameetii jira. Dhiibbaa aadaa fi afaan uummatichaa irra ga'aa turee fi jiru ittisuuf dagaagina afaanii fi aadaa Oromootiif xiyyeeffannoon guddaan kennamee hojjetamaa jiraachuus ibsaniitii jiru. Godina Gujii aanaa Sabbaa Boruu ganda qaantichaatti balaa sigiga lafaa osoo albuuda mala aadaatiin baafamuu mudateen lubbuun namoota hedduu darbuun dhagahame. Balaa kanaan namoonni lubbuun dabarte gara namoota 10 kan jedhan maddeen achi OMN'if yaada laatan kan biraatis barbaadamaa jiraachuu eeran. Balaan sigiga lafaa aanaa kanatti mudate balaa uumamaa kan akka naannoo biraa osoo hin taane hawaasni mala aadaatiin lafa qotee albuuda baasuuf osoo jedhu lafti qotame irratti cituun namoota hedduun lubbuun badee jedhanii jiru. Kana ammoo mootummaan hawaasa karaa teknoolojii ammayyaatiin uummanni akka hojjetatu haala mijeessee qisaasama lubbuu gara fuulduraatti baraaruuf irratti hojjechuu qaba jedhanii jiru. Jaarraan 21ffaa yeroo dhalli namaa mala fooyya'aadhaan jiraachisutti uummanni haala mijataa dhabuudhaan aarsaa hin malle kafaluu hin qabu jedhamee jira. Lolli aanaa madda walaabuutti hidhattoota naannoo Sumaalee daangaa ce'aniin gurraandhala 2 bara 2025 dilbata darbe galgala jalqabe hanga ammaatti itti fufee jiraachuu maddeen himan. Maddee OMN bakka waraanni itti adeemsifamaa jiru magaalaa Maddaa irraa OMN'if yaada kenneen lolli hidhattoonni naannoo Somaalee meeshaalee waraanaa gurguddaa hidhatan uummata irratti banan hanga ammaa adeemsifamaa jira jedhe. Lolli kun lola weerara daangaa Oromiyaa ta'uu kan eeran jiraattonni magaalaa Maddaa daangaa Oromiyaa kabachiisuuf uummanni of ittisaa jira jedhan. Hidhattoonni naannoo Somaalee itti qophaa'anii kallattii 7 oliin yeroo matakkaa waraana uummata irratti banan kan jedhan jiraattonni OMN dubbise kallattiiwwan akka Dirree Lucaa, Harabattum, Madalee Qarsaam, Qarsaa Duulaam, Lucaa Cancafeem, Walmalee, Gannaalee, Maddaa fi kanneen birooti jedhan. Lola karaa Maddaatiin adeemsifamaa jiru raayyaan ittisa biyyaa jidduu seenuun dhaabee jira kan jedhu maddee OMN kun kallattiiwwan biroo hafaniin lolli adeemsifamaa jiraachuu eereetii jira. Bulchaan aanaa Madda Walaabuu Obbo Abdulhakiim Adam yaada bilbilaan OMN'if kennaniin hidhattoonni kun deeggarsa mootummaa naannoo Sumaaleetiin lola uummata irratti banan jechuun himaniitii jiru. Oduu birootiin muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed garaagarummaa siyaasaa hooggansa naannoo Tigraay jidduu jiru mariin furamuu qaba jedhan. Pirezidaantii paartii Bilisiginnaa fi muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed wiixata kaleessaa gurraandhala 3 bara 2025 ibsa baasaniin qondaalonni Tigraay garaagarummaa keessoo isaanii mariidhaan akka furaniif waamicha dhiyeessan. Malees garaagarummaan biroo humnoota biroo waliin haa ta'u mootummaa federaalaa waliin ta'ee heera biyyaalessaa irratti hundaa'uun furmaata argachuu akka qabu dabaluun ibsaniitii jiru. Dhiyeenya kana waldhabdeen siyaasaa Tigraay keessatti hammaatee erga jajoonni waraanaa hedduun hoogganaa adda bilisummaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el durfamu deeggaranii fi falmii siyaasaa dhawaa pirezidaantii bulchiinsa naannoo kan yeroo obbo Geetaachoo Raddaa waliin taasisaniin deeggarsa isaanii ibsanii boodadha.
Dhaabbanni gargaarsaa USAID akka cufamu pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigalteerra ga'uu Elon Musk ibseeti jira. Dhaabbanni gargaarsaa Ameerikaa kun baroota dheeraa biyyoota guddachaa jiraniif deeggarsa namoomaa dhiyeessuu fi hojii misoomaa deeggaruun kan beekamu amma cufamuuf jira jedhameeti jira. Hojjettoonni dhaabbatichaa waajjira muummichaa Washington DC akka hin seenne wiixata kaleessaa itti himamee jira. Hojjettoonni USAID akka jedhanitti hojjettoota 600 ol ta'an halkan tokkotti sirna kompiitara dhaabbatichaa irratti cufamuu dhaabbaticha itti himame. Itoophiyaan dhaabbata USAID kanarraa biyyoota deeggarsa olaanaa argatan keessaa jalqaba irratti kan argamtu yoo taatu sagantaawwan yaala dhukkuboota adda addaa irratti hojjechuu dabalatee piroojeektiiwwan sirna fayyaa fi bu'uuraalee fayyaa cimsuuf hojjechuun beekama. Raashiyaan Itoophiyaa fi biyyoota biroo afuriif daldala mallaqaa eeyyamte. Raashiyaan Arjentiinaa, Kaamboodiyaa, Naayijeeriyaa, Tuniiziyaa fi Itoophiyaaf daldala mallaqaa eeyyamuun gabaafame. Murteen kun jijjiirraa mallaqaa fi daddarbiinsa si'eessuuf rakkoo qoqqobbii biyyoonni lixaa kaan furuuf kan yaadame ta'uun eerameetii jira. Murtee kana hordofuun lakkoofsi biyyoota Raashiyaa waliin daldala mallaqaa raawwatanii gara 40 guddateetii jira. Kana malees tarkaanfiin kun jijjiirraa mallaqaa kallattii akka guddatuu fi kallattii kafaltii biyyaalessaa kan si'eessu ta'uun ibsame. Tole kabajamoo daawwattoota OMN oduun gaggabaabaa guyyaa kanaaf qabanne kana gammaa daawwattanii bal'inna isaa oduu galgalaatii walitti deebina. Qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork ammaa gadhiisuu hordofuuf YouTube chaanaalii OMN subscribe akkasumas immoo join gochuu waan dandeessanii OMN cinaa dhaabbachuu dandeessu. Kana malees gama Telegiraamaa, gama WhatsApp, gama TikTok fi gama Facebookaatiin OMN hordofuu dandeessu. Turtii gaarii.